dhaggeeffattoota keenya irra deebi'uudhaan akkam bultan OBN FM Finfinnee 92 qaadirraa ganama keessaa saata kateetii kan jiru qophii waamaraa keenya irraa eegaleetii kan jiru qophii waamaraa keenya irraa dursuudhaan Faisal Adam qophii waamaraa keenya kan eega oduu gaawsaa kanaaf qabanneen jalqabna. Partiin Baraa'inaa hariiroo fi walta'iinsa Itoophiyaa fi Jibuutii guddisuuf kutannoo qabaachuu pireezidaantiin itti aanaan paartii Baraa'inaa obbo Adam Faaraa ibsan. Obbo Adam Faaraa kabajuu hundeeffamu waggaa 45ffaa paartiin RPP Jibuutii irratti ergaa dabarsaniin ollummaa, obbolummaa, walta'iinsaa fi fayyadamummaa waloo uummattoota biyyoota lameenii milkaa'aa fi bu'aa qabeessa akka ta'uuf hariiroo fi walta'iinsa paartilee lameenii akka cimu gaafatanii jiru. Seenaa paartiin RPP waggoota 45 darbaniin biyyoota ollaa fi hawaasa idil addunyaa waliin guddina nageenya tokkummaa uummattoota waloomaa fi walta'iinsa qabaachuun kutannoo fi qabatamaan kan mul'ate akka ta'e kaasanii jiru. Hooggansi pireezidaantii Jibuutii Ismaa'il Umar Geeleen durfamu bu'aa agarsiisaa jiraachuu fi Jibuutiin giddugala daldala faayidaa qabeessa akka taatu fakkeenya tasgabbii fi daandii guddina akka taatuuf tattaaffii garaagaraa godhaa jiran kan dinqisiifatamu akka ta'e obbo Adam Faaraa himan. Jibuutiin biyyoota ollaa waliin ta'uun walitti hidhamiinsa gaanfa Afrikaa fayyadamummaa waloo projektoota akka buufata doonii sarara geejjiba baaburaa fi daandiiwwan garaagaraa ijaaramaa jiraachuu kaasanii jiru. Waggoottan darban bu'aa injifannoo waloon galmaan irratti waltoon qormaatilee addunyaatti muratan injifachuu murteessaa akka ta'es kaasanii jiru. Gufuuwwan diinagdee addunyaa shoorkeessummaa fi sodaawwan nageenyaa biroo jijjiirama qabeenya qilleensaa fi mancaatii qabeenya uumamaa sodaawwan teekinooloojii fi giddu seentummaa qajeeltoo hin qabneef biyyoonni lamaan waliin ta'anii kan hojjetan akka ta'e kaasanii jiru. Gufuulee kanneen furuun cichoominaan kan gaafatu ta'uu ibsuudhaan qajeeltowwanii fi duudhaalee tokkummaa cimsan kanneen akka bilisummaa, haqa, walqixxummaa, faayidaa uummataa deeggaruun obbolummaa waltumsuu kalaqaa fi qabeenya jiran ilaalchisee Itoophiyaan olloota isii waliin qabeenya bishaan, elektiriika, oomishaalee garaagaraa fi kanneen biroo waloodhaan itti fayyadamuu cimsitee kan itti fuftu akka ta'e kaasanii jiru. Paartiin Baraa'inaa paartii RPP Jibuutii fi guddina misooma tokkummaa fi badhaadhina uummata Jibuutiif kan hawwan ta'uun obbo Adam Faaraa himan. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebeen hojii dijitaalaayzeeshinii fi riifoormii bulchiinsa lafaa ammayyeessuu fi qabeessa gochuudhaaf hojjetamaa jiru daawwatan. Dhamaatii fi hojimaata badaa naannoo bulchiinsa lafaatti mul'atu hambisuun tajaajila si'ataa fi qabeessa gochuudhaaf sirna dijitaalaa hedduu murteessaa akka ta'e ibsan. Dijitaalaayzeeshiniin kun qabeenya lafaa sadarkaa giddugaleessa hanga kutaalee magaalaa jiru giddugaleessa tokkorraa hoogganuuf kan dandeessu akka ta'e kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee himan. Hojiin bu'a qabeessi Itoophiyaan damee geejjiba qilleensaan agarsiifte caalmatti cimee kan itti fufu akka ta'e ibsame. Dameen geejjiba qilleensaan bu'aa jajjabeessaan galmaa jiraachuu ministeera geejjibaa fi loojistiksii Dr. Alamuu Simee himan. Hojiin kun caalma cimee kan itti fufu ta'uu kan kaasan yoo ta'u daandiin qilleensa Itoophiyaa hojiilee gaggaarii maqaa biyyaa ijaaram hojumaata haaraa fi ammayyaa hojiirra oolchaa jiraachuu dubbatan. Barootaaf biyya kan boonsee fi mallattoo Itoophiyaanotaa ta'uura darbee damee aviyeeshinii addunyaarratti maqaa guddaa gonfachuu kaasanii jiru. Haa ta'uuti qaamoleen maqaa dhaabbatichaa balleessuudhaaf dhamaan jiraachuu kan kaasan yoo ta'u ololli maqaa balleessii carraa argametti fayyadamuudhaan gaggeeffamaa jiru dhugaarraa kan fagaatee fudhatama kan hin qabne akka ta'e Dr. Alamuu Simee ibsan. Daandiin qilleensa Itoophiyaa duula maqaa balleessuuf gurra osoo hin laanne hojii boonsaa fi mallattoo biyyaa ta'uun cimee kan itti fufu akka ta'e kaasanii jiru. Dhaabbatichi yeroo ammaa xayyaarota 145 tajaajila kennaa jiraachuu fi bara bayyataa kana immoo bu'aa olaanaa galmeessuudhaaf hojii raawwachisaan olaanaan daandii qilleensa Itoophiyaa Masfin Xaasa'uu dubbatanii jiru. Dhaabbata hojumaata cimaa fi naamusa gaariin durfamu wayita rakkoo mudatee saffisaan kan furuu fi deebii kan kennu akka ta'e obbo Masfin ibsanii jiru. Nageenyaaf tasgabbii daandii qilleensa Itoophiyaa daran amansiisaa ta'uu fi hojiin kunis cimee kan itti fufu ta'u itti aanaan komishinara komishinii poolisii federaalaa Zalaalam Mangistee himan. Bulchiinsa magaalaa Jimmaatti guyyaan seensa sooma guddicha ayyaana Faasikaa fi sooma Ramadaana sabeeffachuun harqalleeyyiif deeggarsi garaagaraa godhame. Bulchiinsaa fi waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa harqalleeyyii 600 oliif deeggarsa ruuzii midhaanii fi zayita nyaataati kan arjoome. Abbootiin qabeenyaa baatiiwwan sooma kana keessa harqalleeyyiif deeggarsa godhan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Najiib Abbaa Raayyaa waamicha dhiyeessanii jiru. Instituutii Meteoroloojii Itoophiyaa guyyoota 10 itti aanutti iddoowwan qonna arfaasaan beekamanitti roobni akka jiru beeksisee jira. Instituutichi ibsa miidiyaaf ergeen akka beeksisetti raagaa isaan ji'a bitootessaa kana guyyoota 10 jalqabaa
10 jalqabaa dhufanitti roobni cimaan jiraachuu akka danda'u beeksisee jira. Roobni guyyoo darban mul'ate guyyoota 10 itti aanutti cimee kan itti fakkaatee kan kaase yoo ta'u kana waan ta'eef keessattuu iddoowwan kaaba bahaa kibbaa fi kibba bahaa biyyattii hangi roobaa hedduu guddaa akka ta'es kaasanii jiru. Kibba lixaa giddu galeessa kaaba bahaa fi bahaa biyyattiitti rooba salphaa hangi giddu galeessa argachuu akka danda'an dhaabbatichi kan kaase yoo ta'u roobni kunis biqilootaaf fedhii bishaan guutuu akkasuma horsaa fi qonnaan bultootaaf faayidaa inni qabu guddaa akka ta'e kaasanii jiru. Gara dhuma ji'a kanaatti iddoowwan hin geenyetti roobni bal'achuu akka danda'u instituutichi beeksisee jira. Doonii waraana Ameerikaa imala gara bahaa giddu galeessaa eegalee jira. Gaazatti buufata galaana ijaaruudhaaf meeshaalee barbaachisoo qabatee imala akka eegalee humni waraana Ameerikaa ibsee jira. Dooniin Jeneraal Frank Beeson jedhamu kun sanbata dheengaddaa buufata waraanaa Virgiiniyaa irraa imala isaa gara Gaazaa kan eegale. Kun kan ta'e erga Pireezidaant Joo Baayiden galaanarraan Gaazaaf gargaarsi dhaqqabsuudhaaf buufata galaanarraa yeroo ijaaruudhaaf erga waadaa galanii guyyootaan booda jedhameeti jira. Dhaabbata biyyoota gamtoomanii beelli Gaazaa keessatti waan hin oolle jedhee ergaa dabarsee booda Ameerikaan murtii kana kan geesse jedhamaa jira. Beelli ammatti Gaazatti murachuudhaaf deemu dubartootaa fi daa'imman rakkoo addaa keessa galchaa jiraachuun dhaabbanni nyaata addunyaa fi dhaabbanni fayyaa addunyaa akkasumas dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksisee jira. Lafoodhaan yookaan qilleensaan lammiilee kanaaf deeggarsa dhaqqabsiisuun ulfaataa waan ta'eef ammatti Ameerikaan buufata doonii kan yeroo naannoo qarqara Gaazatti ijaaruudhaaf akka deemtu ibsamee jira. Kun akka ta'uufis doonii guddicha Ameerikaan garas ergamuusaa dhagahamee jira. Sagantaan nyaata addunyaa erga sagantaa nyaata addunyaa akka beeksiseettiin waraana ammatti Gaazaa keessa deemaa jiru kana wajjin wal qabatee dhumaatiin lammiilee biyyattii dabaluu bira darbee beelli hamaa mudachuu akka danda'u akeekkachiisee jira. Joo Baayiden akka himaniittiin lammiilee Gaazaaf tumsuudhaaf biyyoonni addunyaa akkasumas Ameerikaan mataan isii waan dandeessu hunda kan godhan akka ta'e ibsanii jira. Garuu immoo hanga gareen milishoota Paalestaan Hamaas badutti waraanni kun carraan itti fufiinsa hedduu bal'aa akka ta'e ibsamaa jira. Baatii Ramadaanaa guyyaa arraantanaa eegale kana wajjin wal qabatee waraanni kun akka dhaabbatuuf jaarsummaa Kwaatar Ameerikaa Ijipt Kaayirootti gaggeessaa turan mariin sun bu'a qabeessa odoo hin ta'in hafuunsaa xiyyeeffatamudha. Qondaaltonni jajjaboon garee milishoota Hamaas Kwaatar irraa gara Kaayiroo torbaan darbe imalan waliigaltee irra ga'uu waan hin dandeenyeef gara Kwaatar deebuun isaanii kan dhaga'amudha. Waraanni onkoleessa torban eegalee ammatti dhumaatii lammiilee Gaazaa kumaatamaan lakkaa'amaniif sababa ta'uu bira darbee magaalaa qarqara galaana Meeditiraaniyaanitti argamtu Gaazaa guutumaa guutuu barbadeessuusaati kan dubbatamee jiru. Magaalaan qarqara daangaa Ijipt argamtu Raafaan ammatti lammiilee Paalestaan miliyoona 2 keessummeessuuti kan ibsamaa jiru. Waraanni kun magaalaa Raafaa keessatti kan itti fufee dhumaatiin lammiilee Paalestaan daran dabaluu akka danda'u dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Kanaaf deeggarsi namummaa torbaan kana keessa gama xayyaaraan paarashuutiidhaan lammiilee kanaaf kan ergamaa ture yoo ta'u guyyaa dheengaddaa immoo paarashuutiin qilleensarratti banamu waan dideef deeggarsi samii irraa xayyaaraan gadi darbatamee lammiilee Paalestaan kudhan ajjeesuusaa xiyyeeffatamudha. Kanaaf fakkaata ammatti Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden rakkinni wal fakkaatan akka hin mudanneef buufata doonii yeroo qarqara Gaazaatti ijaaruudhaaf doonii guddicha Waashingtan irraa gara Gaazaa erguun isaanii kan ibsamee jiru.